kun si gamat bashaanti godheen jira. Kuno akkuma argitanii kana zanjabila kana tumeen jira asitti naqa jechuudha. Har'a sanbata waan ta'eef qursii nyaannaa jechuudha. Kazan zayti sittan godha. Dhadhaalleen qabu fixeera garuu amma ajajadheen jira namni naa fidaa jira biyyarra. Barbaree kana naa daaksisaniitu sinittan agarsiisa gaafa naa dhufe. Haala kanaanin kunoo haala kanaan yeroo shunkurtiin kun wanni ta'ee jedhee akkanattiin kun asinis hojjedhaa nyaadha. Ijoolleen keessaa biyya arabaa jirtanii ani xibsii baay'een jaalladha. Waxii baay'een jaalladha. Waxii foonii amma namiti. Jaarsi koos waxii fooniin jaallatu. Xibsii isaa jaallata yoommoo ho'asaa ta'e diimaa jaallata inni. Akkanaan haala kanaanin kun akkasitti isinitti mul'achuu dhiisuu danda'a xiqqooshii. Iddoon istoofitti hojjedhuun dukkanaa xiqqooshii. Hordoftoota kiyyaa haala kanaan akkasitti xumuree ganaadha. Gana shunkurtiisaa wanni ittiin taane. Kanattiin hordoftoota kiyyaa hojjedhaati nyaadhaa isiniin jedhaa. Ijoolleen biyya arabaa irta warri immoo tsoomiidhaan nuti jettan immoo dhiifama naa godhaa isiniin jedhaa. Nuti hin tsoomnu karaa keenya. Warri tsoomirra jirtan immoo rabbi isiniif haa dhaga'u. Obboloonni keenya warri ramadaanirra jirtan immoo nyaadhaa sirriitti isiniin jennaa. Akkasiin xibsii hojjedhee jechuudha ganama kana. Zanjabila qaba. Hordoftoota koo warri haaraa taatan like share godhaa. Wanni ittiin hojjetaa jira maxbashaa irratti. Like share gochuu hin dagatinaa. Warroonni immoo maatii hin taane maatii ta'an isiniin jedha. Subscribe godhaa gara chaanaala keenyatti dabalamaan isiniin jedha. Baay'ee isin jaalladha. Isin kabajaa. Warri immoo xibsii jaallattan koottaa nyaadhaan isiniin jedha. Haala kanaan kanatti nan xibsii hojjedhee jira. Qorsiidhaafi. Kana bakka. Like share gochuu hin dagatinaa. Shunkurtii saganaa xiqqoo hin hafa nan diimeessa xiqqoo ishiitti. Dhadhaa xiqqoo tokko qaba ganaan itti godhaa. Fixeera garuu dhadhaa isiniin jedheera miteere ganaa biyyarra naa dhufaa jira. Haala kanaanii akkasitti qaaraa kiyyas muradheen jira. Haala kanaanii qadaadaa. Bakka tonon jira jechuudha. Kun si gamat bashaanti godheen jira. Kun immoo qaaraa itti godhee qaaraa waan baay'ee itti godhee keessatti bishaata waan ta'eef irrumattan godhachuudha yeroo nyaannu. Kanaaf kunoo akkasiin xiqqoo ishii maraqii itti godheen jira jechuudha. Xiqqoo maraqiin bareedduudha. Akkasiin haala kanaanii xumuree tanan jira isiniin jedhaa. Yoo jaallattan like share godhaa. Warri immoo maatiin taane asuma maatii ta'a subscribe godhaati. Chaanaala kootti dabalamaan isiniin jedha. Galatooma kunoo kana fakkaata nyaanni har'a qursii keenya. Bye bye.